nagaa atileetisaa kan biyyoota bal'aa ta'e ammallee boruulee atileetota heddumaaf kan dandeessu keessattuu magaalaa kanaa akka naannootti odeeffannoo atileetonni baay'een iddoo kana akka mul'atan fakkeenya miidiyaa akka ta'an illeensi naannoo kana jiru baay'ee bal'aa qabeessetti illeensa godhuudhaaf magaalaa godhuufi magaalaa Hai, akkam jirtanii jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa jirtu fayyaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo akkam jirtu ayyaanni akkamii baga bara 2015 nagayaan geessanii barri 2015 kun jechuudha immoo bara gammachuu bara wanta yaaddan hunduma itti argitan wanta hawwitan wanta jaalattan hundumti keessanuu jechuudha kan gaa'ela barbaadan kan jaalallee barbaadan kan hojii barbaadan kan biyya keessanitti galuu barbaadan wannumti isin hawwitan hundumti jechuudha kan itti isiniif guute itti isiniif tasaaf ka'e isinitti gammadda isiniif haa ta'u jecha ayyaanni akkam keessattuu jechuudha shamarran biyya arabaa jirtaniif jechuudha ani kan isiniif dhaamuu barbaadu yeroo baay'ee hin jettan biyya keessan keessa gaafa jirtan maatii keenya wajjin odoon dabarseetiin uffata wal fakkaataa uffadhee ayyaana kana mee jettanii yaadan maaliif anillee bakka keessan bu'ee waggaa har'aa jechuudha akkuma keessan kana yaadan ture rabbi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'isee natti dhaga'ama biyya ormaa jiraachuu kootti inna bakka yoomin maatii kee waliin dabarsaa mana jedhee baay'ee tokko natti dhaga'ama jechuudha gaafan biyya ormaa jiru garuu biyya keessan jiraataniidhaaf immoo yeroo hunduma yaaddasan hunduma ingootan jechuu miti amma ta'e tokko garuu biyya keessatti biyya alaatti dabarsuun garaagarummaa qaba sababni isaatis yaa'u akkuma beektan ayyaana keenya irratti qophii garaagaraa qopheeffama nyaanni dhugaatiin na baay'ee wantiniin baqa tradishinaaliin keenya yookiin immoo ayyaan ba'aaliin keenya wanti nuti godhannu baay'ee miidhagaadha jechuudha akka addunyaatti kan Itoophiyaa baay'ee miidhagaadha aadaan keenya ayyaana wajjiniin kan deemu baay'ee das nama jedha biyya keessatti jechuudha kun hundumtuu gaafa biyya ormaatitti dabarsitan hin jiru jechuudha hundumti isaa wanti ayyaana irratti qophaa'u yookaan immoo jireenyi ayyaanni garaagaraa jiruun garaagaraa ayyaanni garaagaraa baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha biyya ormaatitti gaafa dabarsan garuu immoo inni tokkoffaan jechuudha nagaadhaan odoo dhukkubsatiin nagaadhaan nagaya taane dabarsuun keenya qofaan gahaadha jechuudha waaqayyoon galateeffachuu bakka jirru hundumatti jechuudha nagaa ta'uu keenyaaf waaqayyoon galateeffachuu qabna isin jechuu barbaada maaliif namoonni baay'een bara 2015 kana arguu barbaadan yoo soon argin waxaatiin dargaggoon jaartoliin namni gurguddaan haadholii abbootiin daa'imman kan lubbuudhaan dhabaman hedduutu jira jechuudha haala dhukkubaan akkasumas immoo akka intiniidhaan jechuudha maal maqaan isaa poolitikaadhaan yookaan immoo siyaasaan jechuudha namoota baay'ee dhabnee beekna jechuudha namoota baay'ee kana jechuun maal jechuudha gabaabumatti bakka feeyyuu jiraannu nan beeka biyya keenya keessa odoo jiraanne baay'ee nutti tola garuu biyya keessa sababii jiraatan duwwaadhaaf gammadan sababii maatii keessa qofa bira jiraatan qofaadha gammadanii miti maal seetan yeroo tokko maatii keessa wajjin waanuma barbaaddan argatanii gammaduu dhiisuu dandeessan gaaf tokko immoo akkam biyya ormaatis teechanii gammachuudhaan gaaddanyota keessaniin bagasiniin ga'e maatii keessaniin bilbiltanii bagasiniin ga'e jechuudhaan gammachuudhaan dabarsuu dandeessu jechuudha kanaafuu homaa tokko osoo isinitti hin dhaga'amin shamarran biyya arabaa jirtan akkasumas biyya garaagaraa jirtan Ameerikaa Yuuroop biyya adda addaa warri jirtan hundumti keessanuu baga geessanii akka homtuu isinitti hin dhaga'amne yaa ayyaanni ayyaana deebi'eeti isin nuti bichaa fayyaa yaa qabaannu malee wanta haaraa ta'e tokko iyyuu hin jiru jechuudha maalidha borullee ayyaanni deebi'ee nufa iftaanis nufa homaa tokko rakkoon qabu jechuudha maaliif kan barannaan argine taanaan kan yeroo biraatiif itti qophoofne ayyaana gaarii akka nu ta'u jechuudha yeroo baay'ee
itti yaadna malee uummata tokko rakkoo kamiyyuu qabu jechuudha. Inni guddaan maalidha maatiin keessan nagaadhaan akkasiin akkuma isin biraa deemtanitti akkasiin eegu kadhannaa godha. Kanaadha jechuudha yeroo baay'ee namoonni nuti biyya keenyatti dhiisnee deemnee obboleewwan keenya keessa durboota keenya keessa maatii haadha fi abbaa keenya keessa namoonni biyya arabaa ta'anii dhaban baay'eetu jiru jechuudha. Inna kanaafiyyuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u gammadaatu dabarsaa isiniin jechuu barbaada. Baay'isee namatti dhaga'ama nan beeka baay'ee yeroo tokko gaafa biyya ormaa jiraatan dhugaa rabbii keessattuu faasikaa ayyaana bara haaraa akkasumas gannaa baay'isee jechuudha kan namatti dhaga'amu. So odoo homtuu isinitti hin dhaga'amin gammachuudhaan dabarsaa isinii jechuu barbaada. Inni biraammoo maalidha? Namootaaf jechuudha wanta gaarii namni kamiyyuu nama fakkeenyaaf yeroo tokko bara haaraa yeroo jalqabnu maalidha wanni biraa wanni sinaanis min jechuu barbaada karoora haaraa karoorfadha. Fakkeenyaaf hojiin bara 2014 hojjetan akkasumas immoo wanti gaggaariin taane jira. Wanti gaggaariin taane jiraachuu danda'a jechuudha jireenya keessan keessa wanti yeroo hundumaa isin laaltanii too itti isin gadditan yookiin immoo nama akkanaa gaddisiiseettanii yaaduu dandeessan dhugaa isiniin jedhaan. Sammuun keessan boqonnaa akka argatu gammadanii ta'u akka bara kana jammartan akka bara kana eegaltan nama isin ani mufachiiseera nama kana gaddisiiseera jettanii yaaddan dhiifama gaafachuudhaan bara keessan bara gaarii godhachuu ni dandeessa hin jedhan bakka wanta gaariidhaan yaada fireeshiidhaan jechuudha yaada haaraadhaan bara 2015 akka dabarsitan abdiin qaba. Yaa ayyaana haala kanaan jechuudha obboleewwan kiyya waliin gwaddanyota kiyya waliin dabarsaa jira. Akkuma mata duree duratti argitaniif jechuudha. Wanta adda ta'e tokko illee hin jiru isin jechuu barbaada. Anna ala bayitan jira sababni isaatis muuziqaa TVdhaan akkasumas immoo TikTokii wanta garaagaraa banatanii hunduu silkii mataa isaanii ilaalaa jira waan ta'eef sagaleen asitti baay'ee na jeeqaa jira jechuudha. Kanaafin ala bayitoo viidiyoo kiyya waraabutti gadi ka'ee na kana fakkaatan isiniin jedha. Inna wanta godhachuu barbaada fakkeenyaaf amma warri gaa'ela barbaadan warri hojii barbaadan warri fayyaa barbaadan hundumti keessanuu wanta barbaadda isa waraqaa irratti barreessuudhaan waggaa 10 bara 2015 tti jechuudha. Wanta kanaaf tasakka'uun barbaadatanii wanta san irratti kadhannaa amantaa kamiyyuu hordofa musliimaa ortodoksii ta'a pheenxee ta'a kaatoolikii ta'a adventistii ta'a waan fe'e ta'a anan galchu waaqayyotti amantan miti waaqayyo akka nama uume eegga beektanii waaqayyo akka nama fayyisu waaqayyo akka nama dhaga'u deebii akka nama deebisu wanni waan manni hunduma irratti akka nuuf dhaga'u akka nuuf deebii keenya deebisu hin beekna hundumti keenya waaqayyo egaa amantaa tamanneeti jechuudha. So waaqayyo keessanitti waaqa ofii keessa amantaa mataa keessanitiin kadhannaa godhadha. Fataa zanaa jedhaati bara kana eegala bara gaarii bara jaalala bara wanti yaadan hundumti isiniif guutu isiniif haa ta'u ayyaana gaarii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Bye bye.